Hojiin ishee TV Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fudhachuun hojjetaniin Itoophiyaan qamadii alaa galchaa turte kan biyya keessaan bakka buusuun fedhii biyya keessaa guutuurra dabartee alatti erguu danda'uun ishee milkaa'ina guddaadhaa jiran. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee Obbo Mustafee Mohammed milkaa'inni kun karoorri hojiin mul'achuu kan agarsiise ta'uu himuun naannoon Oromiyaa qamadii alatti ergamuuf karoorfame milkeessuu keessatti gahee guddaa bahachuu argineerraa jiran. ቃል የገቡትን የስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚለው ቃል በተግባር የተተረጎመበት ቀመዲ ብያ አላት እርግነ ጀቹን ዋዳ ከንሴነሜ አመ ሚልካይ አርግኔራ ናኖ ኦሮሚያ ቶሚሽን አርግኔ ባየድ ቀመዲ ብያ አላት ገልቻ ቱሬ አንቢሱን አለት እርጉ ደንደውን ከነመ ገመቺሱድ ናኖን ሶማሌ ከነዱራ ቀመዲ ኦሚሹን ኢምቤከምቱ ቱርቴ ከንጀራን ኦቦ ሙስጠፌን ኦሚሻ ቀመዲ ለፈ ሄክታር ኩመ ዲባ አፍሪረቲ ሚሶማ ቱሬ ከረኩመ ዲባ ሰዴቲቲ ጉድሱን ደንዳሜራ ሂመን በሶማሌ ክልል እንደምታውቂው ከአሁን በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የስንዴ ምርት ተመርቷል። ናኖ ሶማሌ ታለ ከናንዱራ በረተሜ እንቱሬን ቀመዲ በልናን ኦሚሽኔር ኩኒስ ኦሚሻ ገናፊ ቦናን ሚሶሜራ ለፈ ሄክታር ኩመ ዲባ አፍር ኦሚሻማ ቱሬ ገረ ሄክታር ኩመ ዲባ ሰዴቲቲ ጉድሱን ደንዳሜራ ቀመዲ አለት ergamuuf karoorfame milkeessuu keessatti naannoon Somaalees gahee ishee kan bahattu ta'uu Obbo Mustafeen dubbatan. Naannoo Somaaleetti oomisha jallisii qamadiin jalqabbiin jiru gaarii ta'uu himanii milkaa'ina caalu argamsiisuuf ciminaan hojjechuu barbaadaa himan. አሁን ጎሪ አካባቢ ነው በመስኖ ወቢሸቤሌ ላይ ነው የተሰራ ያለው ወደ 10,000 ሄክታር መሬት ነው ሙከራ የተጀመረው። ጎሬት ለገዋ ቢሸበሌ ገርጋረሙን ቀመዲን ለፈ ሄክታር ኩመ ኩደን ጫሉ ረት ሚሶማ ጅራ ለፍቲ ሚጀታን አከሱመስ ቢሻኒስ ኒጅራ ትራክተር አፊ ኮምፓይነር ጋሃኖ ሶጅራቴ ከነጫለ ሚሶምሱን ኒደንዳማ godina baaleetti oomishni qamadii alergiif qophaa'ee jiru abdii kan namaa kennu jalqabbii gaariidhaa jiran hoogganaan biiroo qonnaa naannoo Amaaraa obbo Hayilamaariyaam Kaffaalew እኔ ዛሬ ያየሁት ነገር ህልምን የመኖር ብቻ ሳይሆን ህልምን ለሌሎች አጋርቶ አኒ ከነነራ አርጌ ሙላታን ጅራቹ ቆፋ ሶይንታኔ ከንብሮፍ ቆዱን ዳንዲ በዳድና ሚልኬሱ አርጌራ naannoo Amaaraattis oomisha bonaa fi gannaan qamadii kuntaala miiliyoona 7 gabaalaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu isaa dubbatan. ለአሁኑ አማራ ክልል 5 ቢሊዮን ኩንታል ናኖን አማራ oomisha bonaaf gannaa qamadii kuntaala miiliyoona 7 gabaalaatiif erguuf qophiirra jira. Oomishni qonnaan bultootarraa bitamuu eegaleera. Ministeerri maallaqaa Obbo Ahmed Shidee kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin hojii misooma qamadiif xiyyeeffannoo kennameen oomishni qamadii waggaa waggaan dabalaa jiraachuu himan. Hojiin qamadii alatti erguu eegalame baasii biyyattiin kana dura bittaa qamadiif sharafa biyya alaa baasaa turte hambisuun sharafa alaa argamsiisuuf kan dandeessisu guddina biyyattiif gahee olaanaa kan qabu jedhan. እንግዲህ የተመረተው ስንዴ በጣም ከፍተኛ ነው። ቀመዲን ኦሚሻሜ ባየዳ ከሰቱ ቆፒ አለርጊፍ ታስፈማ ጅሩ ጋሪዳ ናኖን ኦሮሚያ ናኖሌ ሁንደ ጫላ ሰደርካ ጋሪ ረጅራ ከራ ኮርፖሬሽን ሆጂ ወንደለ ኢትዮጵያ ዳብሌ ድል አዱኛፍ ካንጉርጉራሙ yootau biyya keenyas galii sharafa alaa olaanaa kan argattu ta'a. ዳብሌ ድል አዱኛ qamadii kana bitan waliin walii galtee mallatteessuuf qophiirra kan jiran ta'us Obbo Ahmed himan. ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዶላር ሚሊዮን ይበላማ ጫሉ ዳብሌ ድል አዱኛ ገራገራ ወሊን የሆቲ walii galtee ni umna kanaanis sharafni alaa argamu ni guddata. jalqabbii jiru cimsuun sharafa alaa biyyattiin argattu dabaluuf qindoominaan kan hojjetamu ta'usaas eeraniiru.